Yoya ashama harkafuni hordoftoonni Saaroon Entertainment nageenyu ko kan jaalala fi kabaja isiniif baay'eetu bakka jirtatti akkam jirtu fayyaa keessani video haraatiin walitti deebineeti jirra yoo xinnaate turtii ji'a tokkooti fi addaan fagaanneeti turre jechuudha amma garuu walitti deebineeti jirra akkam jirtu fayyaa keessani ani nagaa kooti galata rabbi egaa har'a maaltu jira wanti haaraa yootanii wanti haaraan jiru ni jira jechuudha walumaa kanatti fuunee ilaaluudha egaa wanti haaraan jiru akkuma isin beektanii video lamaatiin isin dhufee jira tokko kanii dubartiini waan balleessiteetti yookiin immoo onne cabsiteetti deebistee boostee dhonne isaa argachuu dhabde lammaffaan immoo jechuudha madeessitee si mudee deebi'aa kan madeessaa jirtu nama lama isin dhufee jira tokko farratti Ustaas Muhammad Bayaanii fi Boniyyee Shawaalijii akkuma isin beektanii jaalalaanii namoota waliin jiranii fi akkasumallee nikaa waliin hidhatanii jiranii garuu fageenya irra jiru egaa Boniyyeen akkuma beekamu biyya Libaanoo yookiin immoo Beeruutiidha kan isheen jirtu inni immoo biyya keessa kan jiru jaalalaanii waliin kan isaan jiranii namni kun immoo baay'ee jaalataanii yeroo baay'ee illee bu'a guyyaa kaleessaaf dheengada torbee kana guutuu garuu baay'ee rakkataa yookiin immoo akka ishee walitti bu'aa jiru yeroo baay'ee debate tora social media irratti kan inni dhoobaa jiru jechuudha kan durallee sababa isheetiin of ajjeesuudhaa fi yeroo inni yaalii gaggeesse live seeneeti jechuudha hunduuti keessanuu kan beektanidha jechuudha egaa dubartiin keenya dhiira ishee jaallatu hin barbaaddu dhiira ishee hin barbaanne immoo ni barbaadde jechuudha jireenyi wal faana hin dhufu jechuudha addunyaa kanarratti jechuudha namni kun dhugumaan ishee jaallata akkasumallee yeroo hedduudha deebee jaalasheedhaaf ibsuudha guyyaadha gara guyyaatti jechuudha akkasuma haadha isaatiillee wal qunnamsiiseetii kan jiru jechuudha namni nama jaallatu immoo akkasitti hin beeka waan ta'eef namni kun akka jaalasheedhaaf qabudha isheen gara akka waan isatti boonaa jirtu akkuma maqaa ishee jechuudha akkasumallee hiriyyaadha yeroo baay'ee yeroo tokko hiriyyoonni nu fayyadan jennee nuti jireenya keenya keessa galchinu yeroo isaanitti jireenya hundee jireenya keenya diigantu jira jechuudha maaliif ree erga hiriyyaa taateetti namni suni gara sanarra yookiin immoo karaa wanta inni irra jiru sanatti itti jabeessuu akkasuma wanta taa'e irra immoo deebisuuni gahee hiriyyaa jechuudha yeroo kana garuu hiriyyaan kallattii ati sirrii itti qabatte irraa si deebisuu irraa kan hafe kan si jabeessu persentii 100 keessaa yoo xinnaate persentii muraasa jechuudha egaa sababa dubartiitiin jechuudha namni kun kan cannaqamaa jiru akkasumallee gaa'elli isaa kanii yookiin immoo jaalalli isaa walitti bu'aate jiru atoo malee jaalala keessatti immoo wal dhaga'uun walii hubachuun dirqama jechuudha erga wal jaalate jechuudha lachuu persentii 55 wal hubachuu qabu jechuudha malee kan nam tokko hubatame kan nam tokko hubatamu yoo ta'e wanti sun hundeen qabu jechuudha yookiin immoo galman qabu jechuudha iddoo ta'e tokko gaheetu yeroo dhaabbatutu jira jechuudha kanaafu namni kun jaalala dhugaadha kan inni qabuu fi isheen garuu isa dhaga'aatiin jirtu inni immoo karaa kanaatiin deddeebi'ee yeroo inni itti yaadota garaagaraa argisiisu yookiin mallattoowwan garaagaraa agarsiisu jira kun immoo amma dingata amma yaada biraa keessa galee namni kun akka handoota tarkaanfii ajjeesuu ofirratti fudhate bor immoo wanta zaba yookiin immoo waan gaabbii qabuun jireenya ofii waxalaafuurra har'a otoo sirreeffannee jira erga jaallatte immoo fakkeenyaaf hiriyyaa dubartii qabda yoo ta'e isheen dubartiin si wajjinii bara jireenya kee naftu dhiiruma kan si wajjin hafu inni dhiiraa immoo dhiira qabda yoo ta'e dhiirri bara jireenya isaa si wajjin hafu jechuudha kan ammoo dursine beekuu qabna waan ta'eef hiriyyaan immoo wanta jireenya kee bultoo kee kan diigu yoo ta'e daftee irraa fagaachuu qabda jechuudha maaliif gara biraatti si geessee boriftaanii atillee gaabbuu dandeessa jechuudha kana tarra akkas taatu miidiyaa irrattis ta'e namoonni hedduun si argu dhiirri bor nama sana akkas goote waan ta'eef jedhee siinillee sin barbaadu jechuudha kana jechuun ati booda lafatti haftaa jechuudha hiriyyaan keessumaa dubartiidha si fuudhuu hin dandeessu akkasumallee si wajjin bultoo godhachuu hin dandeessu jechuudha kanaafuu ati booda lafatti haftaa jechuudha kanaafuu namni jaalala miidhame immoo yooma namni sun dubbachuu baate yoo onneen nama isaallee ni matti jechuudha akkasumallee waa'ee rohamaa fi haftaamummaa akkuma isin beektanii egaa namoonni kuni gurbaan kuni kalee baasee kennee fi isheen garuu jaalala isaarratti koostee taphattee namni sun iddoo makaleessaa jiraatti kaleessa dheengada wal lolan itti deebi'aati kan turte dhumarra garuu achuma jira seetee itti kooste dhumarra garuu inni itti gaddee isa dhumaa jireenya isaa keessaa yeroo inni baasetti immoo dhuftee balbala isaa yeroo kuttu inni garuu ol seensisuu dideeti jira jechuudha maaliif ree nama tokko yeroo hundumaa namni sun irra sii darbee dhiisee borisiif taanis achuma yoo ta'e amalli akka kanaas keessatti yoo guyyaa tokko guyyaa dhumaa garuu gaafa inni balbala isaa sitti cufate tasallee balbala sana banachuu hin dandeessu jechuudha kanaafiyyuu dursinee nama miidhuudhaan dura dursinee yaada waan biraa keessa nama galchuudhaan dura dursinee itti xiinxaluun daangaa qabaachuu qabaa jechuudha
Kanaafu haceenuu otoo lubbuutiin darbii maal jedhee miidhanii deemurra miidhamanii deemuutu caalaadha. Maal fire yoo miite waan facaafti hammata yoo miidhamte garuu kan siif kennu yookiin immoo gatii ati dadhabbii yookiin ati miidhamte sana siif kaffalu tokko jira jechuudha. Kanaafu nama miidhuurra ofii kee miidhamte yoo jiraatte wayi maal fire ati miidhamte yoo miite garuu tokko qalbiin kee miidhamaadha. Lammaffammoo namni sun miidhame waan ta'eef ati illee miidhama hammachuu jirta yookiin immoo sanyii facaafte qabda. Sanyii ati facaafte sun immoo sanuma si magarsa jechuudha. Namni tokko qamadii lafarra facaasee garbuu hammachuu hin danda'u. Qamadii hammata jechuudha. Kanaafiyyuu yoo ati miite kan si miidhullee jira jechuudha. Yoo ati namatti yaada hamaa yaadde kan illee akkuma kana wanta ati facaafte sun siif godhamullee qophaa'eetu jira jechuudha. Yoo ati gaarii gootellee gaariin fuuldura kee jira jechuudha. Kanaafu yoo miidhamte kan si fayyisu akkuma jiru yoo miite immoo kan si miidhu akka jiru hubachuun dirqama jechuudha. Kana fakkaata nagaatiin naa tura hanga ammaatti kan isin wajjin ture ana Saaroo Entertainment irraa nagaan naa tura.